ooluta. Har'a Abdiisaa maal akka qabatee dhufe wajjin haa ilaallu. Tokkoffaa deemneetiniin pileestoorii keessa seenuu qabnaa jechuudha. Pileestoor keessa yoo seenne maal godhuu qabnaa? Pileestoorii keessa yoo seenne VN qofa jennee barreessinaa jechuudha. VN sarchii goonaa jechuudha. VN goone yoo barreessine sarchii yoo goone maaltu dhufa? VN kan jedhu VN dhuftee jechuudha. VN tuni isiin tuni jechuudha. Kunu akka bifa kanaan isinii dhufti. Yoo bifa kanaan isinii dhufte ani qara buufadhee jira waan ta'eef isin akkam godhuu qabdanii buusuu qabdanii jechuudha. Buufattanii kaatanii an amma duuba deebi'eetiin isin garsiisa aappii tanaa jechuudha. Aappii tana an qara buufadhee jira waan ta'eef isin buufattanii dhuftaniitiniin iskiriina keessanirra laaltanii jechuudha. Amma kinoo asiin gasseenaa kinoo laala VN kan jedhu kunoo bu'ee jira jechuudha. VN kana cuqaasa jechuudha. An kinoo argaa jirtan VN kun bifa kanaan naa dhufee jira. VN kun yoo barbaadan iimeela keessanitti guutuu yoo barbaadan bifa haarawaan guuttachuu dandeettan. Homaa rakkoon qabu. Baasii yoo hin qabu kafaltii wayituu isin gaafatu jechuudha. Akka feetitti itti fayyadamuu dandeessa. Amma maal godhuu dandeessan isin barbaachisaa jechuudha. Kinoo as dhuftanii jechuudha. Bakka kunoo gurraattii tana dhuftanii bakka ida'uu gurraattii tana xuyxanii. Haaya achi booda hoo kinoo bakka new project jettu kana cuqaastanii jechuudha. Haaya cuqaase amma hoo maal godhuu na barbaachisaa akkam godhuu qabnaa jettani. Amma ooluma deemna kanatti kinoo maal godhuu qaba achi viidiyoo tokko cuqaasee isin garsiisa jechuudha. Haaya viidiyoo kana amma kinoo viidiyoon kun keessatti naa dhufee jira jechuudha. Viidiyoo kana amma tabsiisee isin garsiisa kunoo wanta wajjin argaa jirru jechuudha. Haaya viidiyoo kana akkamitti akka yuutuubii irra kaawwannutti sirreessuu dandeenya yookaan feesbuuka ta'ee wantoota adda addaa miidiyaa garaagaraa irratti akkamitti bal'ifnee xiqqeessinee guddifnee akka feenetti irra kaawwachuu dandeenya yoo jettan taate amma eessa dhufuu qabnaa jechuudha. Kinoo as dhufuu qabnaa bakka orijinaal jettu tana gubbaa kana xuyinaa jechuudha. Isii tana gattuyi. Haaya amma kam goona reedu 16.9 kan jedhu kanarra cuqaafna jechuudha. 19 kinoo 16.9 kan jedhu kanarratti xuyinaa jechuudha. Haaya amma achi booda deebinee ilaalla. Kinoo viidiyoon keenya maal nu ta'e nuuf bal'atee mul'ataa jira jechuudha. Haaya san qofatti hin dhiifnu qaaduu amma akkamitti gara inni deemaa jiruu fi wanni kun yoona jedhaa jiru argaa hin jirru waan ta'e amma fakkeenyaaf an argaa hin jiru jechuudha. Amma kam godhuu qabaree deeme amma dakana dhufa jechuu kinoo. Kinoo dakana dhufaa jechuudha. Dakana dhufaa jechuudha. Dakana jira wanni jiru amma wanti isin barachuu qabdanii jechuudha. Dakana yoo dhufee kinoo maal godhuu qaba? Kinoo bakka tana dhufaa jechuu kinoo. Crop ta'etu tana dhufaa. Isii tana cuqaasaa jechuudha. Isii tana yoo cuqaase ammallee kinoo akka natti naa dhufee. Haaya akkam godha duuba? Akki an godhu kunoo ammallee asuma dhufaa jechuudha. 16.9 tana tuqaa jechuudha. Argaa jirtan jedhee abdadha. Amma kunoo akkana gadiisina gara barbaannetti gara feetanitti gara barbaadanii jechuudha. Aan amma mee akkam godhuu qaba akka jechuun ofii kiyyaa filadhe. An bakka kinoo akkana filadhaa jechuudha. Haaya Abdiisaan akkana filate isinillee akka barbaadanii filachuu dandeessan. Abo akkas godhuu dandeessu. Haayee badaboo akkana ginoo. Argaa jirtu kaa ginoo. Waaw maashaallah baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko sitti tola. Editor ajaa'ibaati. Haaya kinoo an amma editor godheen jira. Isin hoo akkamitti wantoota adda addaa irra barreeffachuu dandeessanii maqaa adda addaa. Ammallee eessa dhufnaa bakka tana dhufnaa haa jennu. Viidiyoo kana akka arginetti waraabne. Sagalee adda addaa qaba. Akkamitti sagalee isaa kanarraa balleessinee sagalee qulqulluu yookaan sirba jaalannu tokko akkamitti itti editor goonaa yoo jenne amma maal jedhufna kinoo volume ta'etu tana yoo dhufne akkam godhuu qabnaa jechuudha. Kinoo laal taanuma akkanarraa achi balleessi taanu irraa akkas
oof yoo nuuf duuba deebisne sagalee wanti sanii hin badaa jechuudha. Sagaleen sun yoo badee amma deemneetiin jechuudha uf duuba deebinee gubbaa kana dhufna jechuudha bakka tana dhufnaa jechuudha. Bakka tana dhufnee cuqaasnaa jechuudha. Bakka muuziq jettu tana dhufneetiin isii tana cuqaafnaa yoo isii tana cuqaafne maalidha? Bakka muuziq jettu tana dhufna. Muuziq haya kinoo dhufte kan muuziq teetu chooseeti ana eessitu qaama kinoo laal Saalihaa Saamii kana birratti cuqaasa. Aayaa badaboo dhufe kaama akkam godhuu qaba Aasii ammallee dhufee eessa tuqaa kinoo bakka raayit jettu tana tuqa. Raayitii tana tuqe. Kinoo amma isiniif editor ajaa'ibaati jedheen itti gammadaa jechuudha. Haya ammas deebi'ee maal godhuu qabaa? Maqaa jechuun akka jechuun namoonni gara garaa na jalaa chaayinaala kiyya kana na jalaa poostiin goone akkam godhuu qabaa yoo jettani ni dhuftanii maqama chaayinaala keessanii qixxee kana maxxansuu dandeessanii jechuudha. Amma akkam godhuu qabaani haya mee kana filadhaa jechuudha. Kam arge keessaa filadhaa hanniin jechuudha. Yoo isinitti yoo nan jedhin uf duba isinii deebi'aa isinitti yoo nan jedhin dhiifama. Amma kanatti maal godhuu qabna? Wanti nu godhuu qabnu jechuudha. Kinoo asitti waan ta barbaadirra barreessuu danda'a jechuudha. Oda kanatti dhufee bakka barbaade maqaawwan adda addaa keessaa chuus godhee akkanatti irra barreeffachuu danda'a jechuudha. Argaa jirtan kana. Amma ani guddisuu barbaades xiqqeessuu barbaades kinoo waliin argaa jirra. Kanuma cuwaastan jechuudha. Amma ani maal godhuu barbaada? Maqaa itti barreeffachuu barbaada kinoo. Qubee aatu ana tuqaa yookaan taatana tuqaa jechuudha. Taatuqee amma maal bifa kamiin asii barraa'uu barbaaddaa naan jedhee na gaafataa kanneen keessaa ka barbaaddan filattan jechuudha. Kanneen keessaa anama fakkeenyaaf buleen irra jiru kana isa kana gattuqaa jechuudha. Isa kana gattuqee kinoo amma akkana naa bahee jira. Isuma raayitiitti